Tajaajiltooti waaqaa adhaatana lafarra jirtanu tartanii tajaajila wangeelaatiif ergamtanii ergaasan waaqaaf agalagalaa jirtan marti keessanii waan tokko isin jedhuufidha. Ergamtoota Hawaariyaa Miraafii tokko quxurii 8 irraa haga hunna fudhattanutti Yerusaalemiin ka'inaa. Hunna fudhattaniin duubatti Yerusaalemii jalqaddanii Yihuudaa haga Samaariyaa addunyaa cufa keessa deentani jedhee gooftaan Yesuus gula deentoti yennaa sanii adoosiin dhaggitu gara samaayii ol ba'e. Dubbii tana tuquu wanni fedheefillee agalgaayin fedhe yoo hunnan fudhatin bara kana keessattuu bara keessa jirru kana tajaajila nami ifiin jedhu tokko hunni hafuura qulqulluu gubbaa yoon bu'in kenni hafuuraa yotti hin jigin hujii wangeelaa deemsisee hin danda'u. Hujiin wangeelaa wanni siin deentuun hunna hafuura qulqulluuti. Hujiin wangeelaa wanni siin deentuun kenna hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluun hunni jiddeen duubatti kenna si jirsiti. Kenni eega si bu'ee agalgilootiif yookiin tajaajilaaf sodaansi keessa hin jirtu. Seexana baasuu fi naafaaf bal'aa diriirsuuf warra hidhaana keessa ranu hidhaana keessaa baasisaaf warra seexanni galgalchi galgala keessaa baasuuf bilisa hunna Yesuus irraa yaantee isaayyuu tajaajilaa Yesuus tolchuuf guutama muluu qabda. Yoo san hin ta'in nami mana sagadaa keessaa nama rakkisuyyuu tajaajilaa hin guutamin tajaajilaa hin muudamin isa ta'a. Nami muudamin amma achi nama muudameef rakko. Waan muudamaan beeku waan qibaatiin beeku kenna waaqaatiin hin jiru rakkoo uuma. Ammumaayyuu tajaajiltooti gugurdatanii rakkoo uumuu jalqabaniiran. Hawaariyaatii fi nebiyaatii mikinaati mormanuuf rakkoon dhibiin hin jirtu. Miidhamin dhibiillee hin jiru. Wangeelli badhatuunu eegaa Phexros hafuuraan guutame, eegaa Yohannis hafuuraan guutame, eegaa Filiphoosis hafuuraan guutame, wangeelli dalla arfan duudii dhaqqabe. Hunna fudhataniin duuba. Tajaajilaan tokko yoo wangeelan deessisa jedhe hunna uffatu hunna fudhatutti Yesuus irraa isa barbaachisa. Ammaan duba sodaanti yaa guddittii maa isin fakkaata qulqulloota waaqaa. Agalgaayii muudameef agalgaayii muudamii wadhakka atti rakkoo uumama. Ammaa tana wannooti addunyaa gubbaa jalqaban keessattuu Itoophiyaa keessa jalqaban hawaariyaaf raagicha mormuu mikinaati ka'e. Warri mormanu amma ka'ani warra akkamiiti yoo jettee ati ilaalte warra hunni hafuura qulqulluu gubbaan bu'in warra kan cirri gubbaan bu'in warra hunna Yesuus hin fudhatinitti raagoleef hawaariyaa mormuu jira. Wangeelaa fudhatanii barsiisaa fudhatanii irreenyaa fudhatanii hawaariyaaf raagicha ma morman jalqabinu hawaariyaa irratti nebiyaati. Achi qaxxalee irreenya barsiisaa wangeelaa jedhama. Isa dursaa tokkoffaa lammaffaa wanni mormisiise sadaffaa arfaffaa shanaffaa fudhachiise mikinaati maan tokko. Nami raagoleef hawaariyaan fudhannu jedhu nama muudame moo nama muudamin qulqullooti ammaa tanan lafarra jirtan xiyyeeffannaan keessa addeetana ta'e yoo ilaaltani dhagguun dandeettani hubannaan leefisin rakkisu. Yoo san hin ta'in nami muudamin nama muudamirratti rakkoo uumuu fi seexanni hudduusaa duuba taruu jalqabeera.
rakkinni kuni yoo namni muudamee beetikiristaanii ala ta'ee darbame rakkoo maantu dhufa isiniif fakkaate seexanatti addee fudhata. Beetikiristaanii seexana gubbaa abbaa. Yoo namni muudamee hin jiraatin kolbaan gara irree waaqaa dhufuu hin dandeettu. Kolbaan fayyuu hin dandeettu. Seexana jalaa kolbaan fayyuu hin dandeettu. Dhukkuba jalaa namni muudamee hin jiraatin amma immoo hawwaariyaaf raagicha warra mormaa jiru warra muudamin warra kennan fudhatin warra qibaatiin barbaanne booseyyee matsaaf qulqulluu callaa harka qabattee yaatu ka kenni hafuuraa irraan bu'in ta'uu isaanii qulqulloota gadi bu'aan hubadha. Warri kennaa midarbamanu jabaadha. Gooftaan isin jabeessu hundi teessan Iyesuus haa ta'u. Ameen.